lola naannoo Tigraay. Sababii loltuun dirqiinna gudeeduuf yookaan akkaan akaakayyoo koo waliin walqunnamtii saalaa raawwadhuuf na dirqisiisuuf yaaltettiin harka koo dhabe. Ashama hordoftoota koo kabajamoo akkam nagaa fayyaa qabdanii isiniin jechaan gabaasa baay'ee nama gaddisiisu kan dhageettiif argaaf hin tolle guyyaa arraantanaa dubartii naannoo Tigraay takka irratti raawwatame isiniif qabadheen dhufee jira. Amma sagantaa kanaatti nafaana bu'aan afeerraa kootii warroottan chaanala kootiif haaraa taatan asumaanin isinitti dhaamadhaa like subscribe akka hin daganne ammoo hamma dhuma sagantaa keenyaatti nafaana turaan afeerraa kootiin. Akeekkachiisa gochi badaan michootana irratti raawwatame kun miira isin tuquu malam. Shamarreen Itoophiyaa umrii mana barumsaa keessa jirtu tokko wayita loltuun dirqamaan ishee gudeeduuf yookaan akaakayyuu ishii waliin akka saalqunnamtii raawwattu ajajutti dirqisiisee waan hin taane yookaan waan hin malle yeroo isii irratti hojjechuuf yaalutti harka ishii dhabdeeti jirti. Shamarreen umriinsii waggaa 18 tun maqaansii akka dhahamu hin barbaaddu garuu yeroo ammaan tana wantoota isii irratti raawwataman kana irraa bayyanachuudhaaf hospitaala kaaba naannoo Tigraay keessatti argamti. Lolli Tigraay keessatti jalqaba ji'a sadaasaa bara 2020 humni TPLF loltuu federaalaa Izii kaabaa qabachuu hordofuun yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paartii naannicha bulchaa jiru maqsuuf ergama badhaasa noobeelii kan tahan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sadaasa 29 humnoonni federaalaa magaalaa guddoo Tigraay Maqalee qabachuun mo'icha labsanillee harki caalaan isaanii maatiiwwan biroo magaalaa san keessa jiran waliin gara gaarreewwanitti baqataniiti jiranii. Kanaaf ammoo sababiin humnoonni nageenyaa miseensota TPLF warra harka kennachuu didan adamsuudhaaf opereeshinii eegalameen. Kun ammoo himannaawwan jiraattota Tigraay irratti miidhaan mirgoota namoomaa hamaa ta'e raawwatamuu akka danda'amu taasiseeti jira. Aanga'oonni garuu himannaawwan jedhaman ni waakkatan. Barattuun kunii fi akaakayyuun ishii mana isaanii magaalaa Maqaleerraa gara lixaatti kiiloomeetira 96 fagaatee argamu keessatti hafanii. Sababiin isaa ammoo fagaatanii deemuun isaaniif rakkisaa waan ta'eef rakkoo tana keessatti hafanii. Shamarreen ol adeemtuun kun akka jettutti gaafa muddee 3 loltuun yuunifoormii loltuu Itoophiyaa uffatte tokko loltoonni Tigraay eessa akka jiran baruun barbaade jechuun mana isaaniitti ol seene. Erga mana keessa ol seenee barbaadee waan tokkoyyuu dhabe booda akka siree ciisaniif ajajuu naannoo isaatti dhukaasuu jalqabe. Isaan booda akka akaakayyuun koo ana waliin saalqunnamtii raawwatuuf ajaja akaakayyuun koos baay'ee haaree isaan wal loluu jalqabe jetti shamarreen kun. Loltuun kun jaarsa dulloomaa kana gadi baasee qoleessaa fi sarbaasaa irra erga rasaasaan rukutee booda du'eera jedhee gara isheetti deebi'uu dubbatti. Loltuun kun amma dubartii tanaan akkas jedhee amma namni si oolchu tokkoyyuu hin jiru uffata kee ofirraa baasii akka ofirraa hin baasneef isaan kadhee. Inni garuu irra deddeebi'een na rukute. Wanta keessa jirturraa kan ka'e waan gootu wallaaltee wallaansoo isaanii daqiiqaawwan baay'eef itti fufee dhumarratti garuu baay'ee aaruudhaan qawwee isheetti garagalfate.
Harka mirgaa koo si'a 3 rasaasaan na rukute. Miila koo si'a 3 rasaasaan na rukute. Yeroo dhukaasa diidaa dhaga'u yookaan naannoo sanii dhaga'u ba'eeti badeem. Akka carraa ta'ee of wallaaltullee akaakayyuun ishee lubbuun ture gargaarsallee bahanii barbaadu sodaachuudhaan guyyaa lamaaf naasuun miidhama isaanii qabatanii mana isaanii keessatti dabarsanii. Dhugumatti biyya teenya keessa haqni gonkumaa hin jiru jechuun ni danda'ama. Wanti shamarreen kun dhugaa baatu waa'ee himannaa dirqiin gudeeduu Tigraay keessatti raawwatamu irratti yaaddoon ergamtuun dhimma miidhaa saalqunnamtii bakka lolaa kan taate dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Piraamilaa Paateen ibsite deeggaram. Akka agartuun UN jettu kanatti himannaan namoonni miseensa maatii isaanii waliin saalqunnamtii akka raawwatan dirqisiifamuu gabaasaaleen nama rifaasisu jira jetti. Waraana Itoophiyaa Biraanuu Juulaa Galalchaa himannaawwan akkasii kana ni waakkatanii. Humnoonni ittisaa keenya dirqamaan hin gudeedu. Isaan shiftoota miti. Isaan humnoota mootummaadha. Humnoonni mootummaa ammoo amanamummaa fi dambii ittiin hojjetu qaba jechuun BBCtti himaniiti jiraniim. Kantiibaan yeroo magaalaa Maqalee Haaraan Ataakiltii Haayilasillaasee lakkoofsi gareewwan mirgoota namoomaaf hojjetaniin eeramee akkanumaan takkaatti hilmaamaan kan dubbatame malee dhugaarraa kan fagaate jechuun haaleeti jiram. Mootummaan dhiheenya kana garee taaksii foorsii namoota ministeerota dubartootaa fi fayyaa akkasumas waajjira abbaa alangaarraa qabatee himannaawwan kanneen akka caalaan qorataniif gara Tigraayitti ergee gareen kun dirqisiisanii gudeeduun raawwatamaa jiraachuu argeera garuu gabaasni guutuu ammallee hin baaneem. Torban darbe kana koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen guutummaa Tigraayitti baatiiwwan lamaan darbanitti humnaan gudeeddiin 108 gabaafamuu eereeti jira. Caasaaleen poolisii fi buufataaleen fayyaalleen bakka namoonni kun itti gudeedaman akka hin jirre koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa isaa keessatti eereeti jira.